magaala Baakkootti bilbiluudhaan dhimma ajjeechaa suukanneessaa qabsaa Oromoo Gabeessaa obbo Mallasaa Caalaa irratti baatii lamaan kana keessa raawwatee reeffi isaaniis ammoo dhabame ilaalchisuudhaan sagantaa keenya yeroo darbee keessatti gara magaalaa Baakkootti bilbiluudhaan odeessa bicuu argannee bal'ina isaaf kan walitti deebinu ta'uu isinitti dhaammanne addaan baane. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin gara magaalaa Baakkootti bilbiluun haala ajjeechaa suukanneessaan sun itti raawwatee fi haala maatiin qabsaa Oromoo Gameessa obbo Mallasaa Caalaadhaa keessa jiran irratti waan Oromticha magaalaa Baakkoo irraa odeeffannee fi lola duguuggaa sanyii fi babal'ifannaa daangaadhaa humnoonni liyyuu aayilii naannoo Amaaraa fi milishoonni Amaaraa giddugaleessa Oromiyaa kallattii ba'aa shaggar hona Fantaalleetiin hawaasa Oromoo Karrayyuu irratti gaggeessaa jiran irrattis odeessa bal'aa arganne dabalatee gara ba'aa Oromiyaa godina Harargee ba'aattis bilbiluun dhimma mootummaan koloneeffataan Impaayera Itiyoophiyaa humna milishaaf poolisii humna addaa Oromiyaa jedhaman humnaan lolaaf gara Tigraayitti bobbaasaa jiru irratti marii bal'aa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo ba'aa Oromiyaa irraa argannetu sagantaa kana keessatti isiniif dhiyaata. Jalqaba irratti gara giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Baakkootti bilbiluudhaan dhimma ajjeefamuu qabsaa Oromoo Gameessa obbo Mallasaa Caalaa irratti odeeffanne isiniif dhiyeessuu saganticha saaqanna nu faana tura. Naannoo Gafarsaa magaalaa Burraayyuudha. Mana hidhaa keessatti kan du'ellu. Haalli ajjeechaa sana wajjin kan wal qabate immoo buleessitee waraana bilisummaa Oromoo ture. Kanaaf achitti wareegannaan boo'icha buleeffateenyaan hin teessu gadda taa'uu hin dandeessu jedhamee iddoo gaddaatti namni qabame kan gadda taa'aa jiru. Gadda sanarratti kan qabame Addisuu Caalaa fi Mallasaa Caalaadha. Lachuu obbolee isaanii kan waraana bilisummaa Oromoo irratti wareegame sana jechuudha. Amma obbolee isaanii miseensa waraana bilisummaa Oromoo obbo ture dirree lixaatti wareegame. Isaan kun maaliif Baakkoo hin teenye gadda obboleessa isaanii kana maaliif Finfinnee filatarlaa mee kanarraallee waan jettu yoo qabaatte? Tokko akka hin teenye lama waraanni sodaachiseera taa'uu hin dandeessanii kan jedhuutiin kan itti Kuyane taa'uu hin dandeessanii kan jedhu kanaa wal qabatee immoo iddoo mijataan iddoo hojiinsa namni baay'eenis kan beeku jettuun hayyee sana booda waraanni fi sekeetii mootummaa hordofee iddoo taa'ee sana dhaqeeti kan inni qabate. Isaaf obboleessa. Obbolee lamaan asii kan sodaatame maatiin iyyuu asii achitti gadda taa'aa ture. Hayyee. Achitti bobanii deebi'anii booddee gadda taa'uu isaanii. Information adda addaa sana booddee deemee qaamni mootummaa iddoo isaan gadda taa'an jiran kan obbolaa lamaan jechuudha. Mallasaa Caalaa fi Addisuu Caalaa achitti Burraayyuutti qabaman deeman. Erga qabamanii booddee guyyaa qabame sana miidhaan guddaa irra qaqqabeera jechuudha. Mallasaa Caalaa. Mallasaa Caalaan akka oduutti obboleessa irraa fi agaa jirrutti miidhaa guddaan irra qaqqabee booda obboleessi miidhamuu kanaa argeera jechuudha. Obboleessa kan Mallasaa kan achumatti guyyaa mudana ji'arraa akkana sana hubateera. Tole. Iddoo isaan itti dhaman mataasaa maatiin deemee kan gaafanne hin beekamu ture. Burraayyuu jaa Burraayyuu eessaa hin beekamu jechuudha. Maatiin maqaa Oskaatiin kan nyaamanii turan jechuudha. Sana booddee ji'a lamaa booddee hidhamtoonni guyyaa isaan baatan baay'inaan hidhamtoonni ba'an turan. Guyyaa sana obboleessi Mallasaa Caalaa kun hin hiikama. Guyyaa hiikametti inni immoo maatitti asii bilbilee obboleessi kana bukkeetiin hidhameera jedheera guyyaa akkasii deebi'ee maatitti maatiin boo'icha jalqabee jechuudha. Kanasiif magaalaa Baakkoo jiru. Tole. Sana booddee humni addaa Oromiyaa deemee maatiin akka hin boonye qorkee jechuudha. Tole egaa amma obboleessi Mallasaa Caalaadhaa Addisuun
Guyyaa qabaman sana mallasaan miidhamuusaa waan argeef gaa lubbuudhaan akka obboleessi isaa hin jirre baatii lama hidhamee erga ba'e booda maatiitti himeera. Haa ta'uti reeffi obboleessi isaa kun argameera takkaa'u reeffi mallasaa caalaa argameera moo maatiin amma callisaniidhuma kan isaan bu'an torbee darbe kan? Gurbaa obboleessi addisuun gadhiifamee maatiitti hime. Malee reeffi hin argamne agammaattuu? Reeffi hin jiru reeffa maalti laree. Addisuun jala booddee dhamee gaafa ba'u maatiitti reeffi fidee reeffa hin jiru reeffi maatiin reeffa argatee alaallanne. Tole meeqa gara booddeetti deebinee seenaa tokko yaadanna baatiidhuma lamaan kana dura giddugaleessuma Oromiyaa magaalaa Finfinnee naannoo mana hidhaa Saansus gaararra ka jiru dugda duubatti reeffi namoota 3 gatamee du'aan argameera jedhama. Yeroo itti Mallasaa Caalaa fi Addisuu Caalaadhaa butamanii achi buuteen dhabame immoo tooruma sana tarii warra san keessa ta'innaa dhimma sana odeessa qabda laataa? Odeessa kana hidhamuu isaatii dura wanta hin beekne qabu ture heddiin hidhanii jedhan immoo anis biyyan ture wanta hin beekne qabu. Hayyeega alal ajjeechaan akkasii kun hedduudha. Oromoonni hedduun ni qabamu malee hin ba'ani. Hidhamanii mana hidhaa garaagaraatti mana hidhaa tokko kan biraatti dabarfamu. Namoota hedduutu obbolaa isaanii, ijoollee isaanii takkaa'u abbaa isaanii dhabee agammaattu iyyaafachaa jira. Akkuma linuu quba qabnu ammoo giddugaleessa Oromiyaa onoota shaggar garaagaraa keessa dabalate akkuma guutuu Oromiyaattu namni mana hidhaati baafamee ajjeefamee reeffi bakkeetti argama. Dhiyeenya kana maaltu jira gara lixa shaggar kana? Hayyuu amma biyyaatti kan wal qabate akkuma guutuu Oromiyaatti hidhaan jira. Hidhaa kana amma abbaatii hin beektu. Halkan nama dhufee qabaa ajaja mana murtii hin qabu. Akkanumaa dhufee filee hidhaan sun immoo adaraa maan teessu jechuudha. Maasaayya malee namni maqaatee gaafatan jiru baay'ee jira amma. Baay'eegaa kan nama dhibu tokko akka lixa shaggar kanatti honni baakkoodha iddoodhuma seena qabeessa qabsaa'ota Oromoo hedduutu keessaa akkasumas kan wareegaman hedduudha. Qabsaa'ota Oromoodha egaa Oromoof Oromiyaaf abdii ta'an ijoollee Oromoo dargaggoota ol adeemoo akkuma guutuu Oromiyaattu wareegaman keessaa kan maqaan isaa durummaadhaan ka'u Dilbii Mararaati. Dilbii Mararaa kan ajjeesise abbaa buddeenii isaatis jedhama. Dhimma ajjeechaa Dilbii irratti raawwate sun attam ta'ee hafee mee waan sanarraa waan gabaabaa nu himi dabalataan dhaamsallee yoo qabaatte akka dhaammattuun asumaan hireessii kenna. Hayyuu hidhaa wajjin kan wal qabatu bira fi ibseeni akka ona baakootti waraanni kan socho'aa ture naannoo Kiddee keessa socho'aa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo. Naannoo sana wajjin kan wal qabatu hojjettoota Waaliqoo nama 3 oltu qabamee jira. Yoo xinnaatti 3 ol hidhamaniiru ijoolleen kun. Ijoolleen kun hojjettoota magaalaa keessa jiraatu maal gootan jedhaniitu qabanii hidhan warra kana? Hin deeggartuu loojistikii gargaarti nyaata bishaan dhugaatii kana sintu geessa sintu qallaba jedhamanii ijoolleen kun hidhamanii maatiin irreeddee'ee maal godhanii gaafa jedhanillee shanee qallabduu jedhamanii ijoolleen hidhamanii amma yoona magaalaa Baakkootti hidhamanii jiru jechuudha. Poolisaa Baakkoon achiitii amma baadiyyaa keessaatii baay'ee hidhamanii kan sana wajjin kan wal qabatu. Hayyee. Gara ajjeechaa Dilbiitti yeroo deebi'u immoo Dilbiin erga du'ee wanti jedhameef hin jiru qaamni furmaata laateef kan ajjeese hin beekamu jedha. Garuu kan ajjeese waraana humna addaa poolisiiti. Poolisii Oromiyaatti kan ajjeese akkuma ta'etti maqaa waan ta'etta. Kana wajjin kan wal qabatu wanti haaraa amma yoonaa isaan minitii jedhu garuu kan konkolaataa isaaniin naannoo Shaamarri jedhamu kanatti kan gate isaan mataa isaaniiti jechuudha. Yoon hin dogoggorree abbaan buddeenaa Dilbii Mararaa kantiibaa magaalaa Baakkoo akka turedha. Yeroo sanatti kana wajjin qindeessee ajjeesee ammoo an obboleessa isaatii hiriyyaa isaa dubbisuu gadi ba'ee du'e kan jedhes immoo isumaan si'a miidiyaa irratti. Mucaan wajjin ture sun mataa isaa immoo ergamaa fiitti ta'ee jira. Mucaan Malkaanaa Addunyaa kan jedhan sun kan Dilbii wajjin ture waan manni hedduu akka seedii amma buufata konkolaataatti qacaramee jira. Mucaan kun wajjin ture. Kan amma dhageessan kun dhimma ajjeechaa suukanneessa qabsaa Oromoo gameessa obbo Mallasaa Caalaa irratti raawwatee ilaalchisuudhaan gara magaalaa Baakkootti bilbilee odeessa guutuu argannee isaan dhageessifnedha. Kanatti immoo aansuudhaan gara ba'a Oromiyaa godina Harargee ba'aatti bilbiluun dhimma mootummaan Koloneel Abiyyi humnaan milishotaaf poolisii humna addaa Oromiyaa jedhaman kaan lolaaf gara Tigraayitti bobbaasaa jiru irratti haala ba'a Oromiyaa keessa jiru
kan miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo ba'aa Oromiyaa irraa odeeffannetu isiniif dhiyaata. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Mootummaan Kolleellaa biyyoota Tigraayitti duulee erga isaa rukutamanii Tigraayin gadhiisanii baqatanii booda deebi'aniitu kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessaa milishotaa fi dabalataan poolisii humna addaa Oromiyaa jedhan kaanii gara Tigraayitti guuraadha jiranii Amaaraaf ergisanii ilmaan Oromoo achitti fichisiisaa jiran. Warri kun maallaqaan sobaniis haa ta'u wallaalaanis deemaa jira. Gara nama 10,000 erguu isaanii himu. Kana keessa ammoo hedduun ka deemaa jiru godina Harargee Lixaa Abbaa akkasumas giddugaleessa Oromiyaatti jedhama. Godina Harargee baadha naannoo Angaggoo kana bakka leenjii poolisaa takkaa'oo waraanaa milishaatu jira. Achitti walitti qabanii achi fe'uu jedhu. Kaan ammoo gara ona xuulloo kanaatiif fe'uu jedhu. Haa ta'uti warri dammaqiinsa qaban didanii baqachaa akka jirantu himama. Lolli ammas Amaaraaf Tigree gidduu deemaa jiru kun Oromoonni ilaallataa. Yoo ammoo ilaallanne silaa attamitti fayyadamuu qaba hiree kanatti akkamitti dhimma ba'uu qaba ture Oromoon jalqaba waa'ee milishaa humnaan fe'aa jiranii kana irratti mee waan quba qabdu akka ba'aa Oromiyaatti. Wanti nuyi quba qabu akka ba'aa Oromiyaatti milishaan humnaan fe'anii jiru kun tokko tokko immoo dogongoreeti maallaqaan sobamee fadhii fi faayidaa yeroo faalaalee deemu jira. Irra guddaan ammoo akkaan informeeshina quba qabu ture hedduun namaa baqachaa jiran nuti dhimmanuu ilaallatu miti jedhanii jiranii. Wanti nuyi jechuu barbaadu kan nama tokkootitti lolli gaggaabarra gaggeeffamu kun dhimma uummata Oromootii fi miti uummata Oromoon ilaallatu jeetiin ergaa uummata Oromoo bal'aadhaaf dabarsuu barbaada. Hayyee amma akkan dhaga'utti kan gara ba'aa Harargee kana gubbaadhaan fuudhanii xiqqoonnoo naannoo Angaggootti walitti qabanii achi fe'uu jedhu akkuma kaafte hedduun baqatanii badaa jiru. Kaan immoo Harargee Lixaa Xuulloo irraatii fe'uu jedhu. Egaa hamaatti gama tokkoon karaa giddugaleessa Oromiyaa ba'aa Shaggar Ona Fantaallee Kunnoo lafa Oromoo Karrayyuu naannoo Kooraa jedhamu akkasumas Qorkee bakka jedhamu lafa hedduu Oromoo Karrayyuu irraatii haadhanii fudhatanii tiraakteeraan qotataa jiran. Humna liyyuu Amaaraa fi milishaatu eega. Kara Matakkal Oromoo Matakkalitti duulanii Oromoo obbaasaa jiran. Kara giddugaleessa Oromiyaadha kana gindabara seenaniitu Oromoo haadhaa jiru. Keessuma darbanii humni liyyuu Amaaraa milishaan kun naannoo Amaaraa irraa kaanii aga Wallaggaa seenanii wooboo sakattaanaan uummata Oromoo fixuu jiran. Yeroo isaan kana godhaa jiranitti Oromoon kun agam daallomeeti kan inni deemu. Kana quba hin qabanne milishoonni poolisoonni Oromoo warra sanaa duulan. Yeroo baay'ee uummata waan akkanaa kanarratti hirmaatu Oromoodha jeetillee yaamuun ulfaataa beektee maqaa dha'uun Oromoo mitimma isaan maaliif jettee na gaafatte namni tokko cinaaksan irraa kaasee naannoon Oromiyaatti daangaan guutuun akkuma itti kaasuuf yaaltetti naannoo Awaash kanaaf minjaar gama ta'anii dhufanii naannoo Karrayyuutii fi naannoo karaa Wallaggaa biyya ayyaanaa guttiin bakka jedhamtu irratti illee akkasumas dhiibbaa godhu jiranii. Sanumaafuu daangaa uummata Oromootii fi Oromiyaatti ibsutu isaan irratti dirqama malee isaan lolee dantaa takka keessaan qabnee ijjira dhaqanii kumaatamaan bu'aan qabu. Namni immoo faayidaa fi fedhii yerootiin illee waan taane wajjin waan qarree dhaqe tanaa wajjin dhaqecha keessatti dogoggoruu jiru. Dogoggoruu qaban jeetii yaadan akka nama tokkotti garuu wanni godhamuu qabu. Wanni nuti godhuu qabnu akka nama tokko mataa fayyarraa eegalee hubannoo hawaasa hubachiisuu qabna. Sanaan alatti namoota immoo hojjetanii waan kanarratti hirmaata jiran dogoggora seenaa kaa amma dura akkaataan Oromootti cabsaa turan isaa kana sobanii gantuu uummata fidee fi bilisiginnaa irraa kanaatu waan kana raawwachaa ture jira beekte harka isaanii harka mootummaa Oromooti janiiti wayyaanee maroo jiran tanaas waggaa 27 warri harkaan deemee ganda keessa uummata fixee fichiisaa ture jira kana. Amma immoo deebi'anii maqaa jijjiirratanii fidee jiru bilisiginnaa irraa ta'anii maqaa baafatanii maqaa jijjiirrachuudhaan ittoo jijjiiruuf danfimni hawweetee iddoo jijjiiruuf. Ummata burjaajeessi jiranii burjaajii kanarraa uummanni keenya booda deebi'ee barbaachisaa taate dabaluu qabaniin jalangata jechuudha. Warri amma deemaa jiran kun kana dura warruma qeerroof qarree ajjeesaa turanidha. Jarri kun dhimumaayyuu Oromoo irraati deemuun isaanii akka waan nyaabni Oromoo irraa ka'eeti warri jedhanis jiru atilleen waan kana irratti jettu ni jetta gama biraatiin kaaba Oromiyaa konyaa walloo kana daangaarra akka malee qubatanii akka jiran Oromoo walloolleen daboo yaammannaan Oromoo walloo lola sanatti hirmaatuu dinnaan Oromoo walloollee dha'uuf qophiitti akka jiran ammoo Oromtichi walloo tokko kan inni jedhu silaa Oromoon carraa kanatti fayyadamuu qabdi yeroo mootummaa muddamutti qeerroof qarreen hawaasni Oromoo bal'aan wooboo waliin ta'e yeroo kana ture silaa kan inni biyya isaa Oromiyaa dhuunfatu yaada jedhu kaas ati mee maal jetta qabxiilee lamaan kana irratti? Qabxiilee lamaan kana irratti wanni yaanni gurbaa Oromtichi walloo kaasisan yaadannoo Oromoo hunda
keessaa calaqqisiifamee kaamuu qabu qabxii guddoo qabxii ijoo waan uummanni Oromoo dagatee uummata Oromoo yaadachiisee hin jiran akka nama tokkotti. Qabxii ishii lamadaa kanarraa immoo daangaa Oromiyaa fayyadamuu jira sun yeroo ammaa kanatti wanni uummanni godhuu qabu. Wobootti dabalamanii woboo gargaaruu qabanii jiran karamoo hundanii. Ta'ee garuu immoo ilaalcha ofii sirreeffachuun barbaachisaan jiran akka nama tokkotti Oromoon gowwoomaa waggaa 150. Rakkanne Oromiyaa keenya walabumtee ijaarrachuudhaaf booda deebii hin qabne jechuudha. Waa'ee walabummaa erga kaaftee dhimma galma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti illee arras irra deebinee hawaasa Oromoo yaadachiifna akka miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo baha Oromiyaatti maaliif aarsaa baasaa turtan maaliif aarsaa baasaa jirtu kan rakkoo Oromoof Oromiyaa furu maali galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa isa jedhu irratti mee yaada kennuu qoodi. Galmi qabsoo bilisummaa daama dhaddacha mana murtii taatee guyyaa kanaati isin jechuun danda'u immoo bilisoomuun keenya waan shakkii qabuuni. Dhugaa kan si gaafadhe impaayera Itoophiyaa dimookiraatessuuf qabsooftu moo biyya Oromiyaa walaboomsuuf qabsooftudha gaaffiin kiyya. Impaayera Itoophiyaa walaboomsuudhaaf guyyaa takkaabillee yaadeen beeku namni impaayera Itoophiyaatiin walaboomsa yaadu sanillee nama qabsoo uummata Oromootti roggoo ta'u Oromiyaa walaboomti. Namni ajaan itti bobbee galee qabeenya isiitti fadheetti haati Oromoo ilmi Oromoo tokko afaan keenya afaan hojii saayinsii afaan barnoota afaan qorannoo goonee Oromiyaa walaboomtee dhaabbachuudhaaf qabsoofne warra Oromiyaa walaboomtuu Oromiyaa walaboomstan jedhu dura dhaabbatu immoo balleessuudhaaf iddoo hin deebinu. Fayyaa ta'e dhugaadhumatti yaadi kee yaada ifaaf qajeelaadha. Egaa mee amma immoo gara hawaasa Oromootti deebina akka waliigalaatti maal keessa jira hawaasni Oromoo baha Oromiyaadha. Humni liyyuu ayilii naannoo adaree kun illee qeerrolee Oromoo jajjabduu naannoo dirree xiyyaaraatiif iddoo garaagaraatti butaa akka turantu himamaa haala waliigalaa keessa jirtu sammuu kaasiitii waan isin gaafannes yoo jiraate itti dariitii hangama kun nan xumura. Haalli dirree xiyyaaraati kana keessa jiru. Haalli inni jiru haala ulfaataadha adeemsi jiru adeemsa basaasaatti fayyadamanii qeerroo adeemsuufi adamoo adda addaatti basaasa adda addaa fayyadamanii magaalaa keessatti saalmaarree jedhanii uummata adda addaa kana bajaajila adda addaa ramadanii fi bakka namoota duraan qeerroo fi sabboonummaa qabu nama sabboonummaa qofaaf keessaa barbaadanii adda baasanii adamsanii adamsiisuu barbaadan kan. Waan sanatti qeerroon aanaa dirree xiyyaaraa reellii giddu galeessa qabdu waan taateef irratti xiyyeeffatanii adamsuu barbaadan. Amma kan kana tolchuu warra adaree kaammoo akkuma waliigalaatti qaamni naannoo sana jiru kan mootummaa kan hidhatee jirutu gocha akkasii raawwata. Warruma ofiiyyoo dullatti birsan kaammoo badhaadhuma hinduu kanaatu haala kana raawwata malee warree daree waan kan iddoo harka isaan qabanii irreeddii irratti xiyyeeffatee namoota sabboonummaa qabanii fi namoota tokko tokko adamsuu barbaadan uummata dur uummata keenya waliin gara warra qaabaa kanaa wajjin deemee uummata keenya tokko tokko manarra deemee adamsaa turganiitu har'aas waan sallanneessuudhaaf uummata adamsaa jira. Kanuma hundaa uummanni keenya Oromoo karaa afur saneessaa waan adda addaatiin mootummaa Oromummaa ta'e nurrummaa ta'e jedhanii uummata sobbii ergamaa kana ergamtoota uummata goobanaa daacee kana dhabamsiifnee tokko taanee tokkummaa waan hundaaf furmaata walabummaa dhugaa san jechuudha. Yeroo nama Yuusufii maratanii jedhamu torbee sadii jiree jedhame ji'aaf deema Oromummaa isaa qofaaf waan takka kan dandeessin maqaa adda addaa nama farrajanii taa'ee san keessa waan hin taane namaa buusanii nama burjaajeessuun amala isaanii itti burjaajii kana nuti obsinee jennee dabarfannee cimnee tokko taanee irraa fakkifnee walaboomnee tokko taanee jiraachuu qabnaan jenneefi akka saba tokkoo ta'utti addunyaa kana irra beekamu qaba qabsoo namni abiirri nuti hin jirtu nuti cimnee tokko taanee walaboomnee namni abiillee nama tokko ta'ee cimnee jabaatee firraa ittisa akka ilaaluun fakkeenya isaanii ta'uu qaba. Dhaamsa tokkoon dabaluu barbaade xumura kanarratti cadhanaa ni laata? Eeyyee dhaammadhu. Uummata Oromoo haa waraana kaabaa haa ilaalame diinni keenya haa waggaa 130 saamaa turee fi waggaa 30 saamaa turee walda'u jiru kanarratti Oromoon kaayyoo fi bu'aa takkaa hojjetaan harkattee diina keenya lamaanii walda'u jira warra dirnu isaanii nusaamseen beekeen fiqee walda'u jira ittira hirmaachuun qaban akka Oromoo tokkoon dhaamsanii nama isaanii dabaluu barbaadu ilmaan keessanirra alaafanii duutanii bu'aa takka wanni Tigraay fi iddoo barbaadan hin jirtu nagaan ta'a yoo qabsoo barbaadan waraana bilisummaa Oromoo dabalamaa Oromiyaa walaboomsee dhaabbaddaa jechuun barbaada. Kan amma dhageessan kun dhimma lola Amaaraaf Tigree takkaa'u mootummaan nafxanyaaf humna TPLF gidduutti deemaa jiru irratti Oromoo lolli kun ilaallata. Oromoota dogoggoranii lola sanatti deemaa jiraniifis akka hawaasaatti hawaasni maal jechuu qaba miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoos dhimma kanarratti maal hojjechaa jiruuf qabxiilee garaagaraa irratti marii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa waliin tolfanneedha. Maa'ii irratti ammoo gara giddu galeessa Oromiyaa baha Shaggar
Ona Fantaalleetti bilbiluudhaan lola miliyyuu naannoo Amaaraa fi milishoonni naannoo Amaaraadhaa hawaasa Oromoo Karrayyuu horsiifatee bulu irratti baranii jiraniif lafti hawaasa Oromoo Karrayyuudhaa kunnoo kara Arroolee Qorkee fi kanneen biroodhaalleen warra Amaaraan saamamee warri sun irra qotataa jiraatu irratti odeessa bal'aa Oromticha Karrayyuu irraa odeeffanneetu isiniif dhiyaata. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Yeroo ammaa Oromoota Karrayyuu irratti lolatu banamee jira jedhama. Achuma Karrayyuu kee naannoo Qorkeetti Kooraatti torbee darbe kee Oromtichi Karrayyuu tokkollee wareegameera jedhu kanan sinirraa odeeffadhee Oromoo dhageessisa jedheen sinii bilbile. Gaariidha wanti akkasii dhuma jirti. Lakkiti saamamte maal jettu. Amma lolli inni ammaa kun eessa haanaa kam keessa Karrayyuu kee ganda kam keessatti ta'ee hamaarti kun eessaa dhuftee lafa san qabatte? Hamaari gaagaaru fadhaadha jirti karaa gaararra jirti beektaa ishiin gaara tokkotti jira amma gaarii sobaa jedhamu gaara sobaa jedhamutu dhufa achumarraa gaalafa saamti seenyalatti hidda kaabeetta kooraa kajamulleen borbor kajamulleen asiin karaa irraan buutee asiin karaa uwwee jaru dirrisaa kun hunduu lafa araddaa teenya lafa nuti irratti dhalanne. Amma lafati maqaa yaamtu kana cufaa abbo amma hamaarti qabattee jirti. Kana qabatee jira barunda. Ammoo dabalatti daandii Finfinnee gara Jibuutii geessu daandii irra qabattee kaambii ijaarrattee jirtillee jedhani meeshaan irraa nu himi. Asin karaa Qorkeellee qabatte gaa Qorkee qabatee asfaaltii gamana qabatee abra godaanaa jedhani. Tole. Asin karaa Iddollee qorqoorroo irratti dha'ee boorataan immoo lafaa saamu boorataa 20-30 gaa bakka nutti asfide gaa nuti bara horiin karaa bobba'u qabu. Tole. Horii silaaree bobba'ee jiru marra dheedaamati magaalaadhaa cidhiitti binnaa waan jiru horii ni qallamnaa nama ni qallamnaa horii sodaa karaa bobba'u qabu. Hayyee. Rakkoon nuti keessa jiru kanaagaa hoo waan tokkicha taate malee waan ammatti jedhamneetuma ifu daateenya waan biraa hin qabnu hoo asiin achi bobba'e horiin ni saamamaa qawwee ni dhamti. Bakka rakkoo akkanaatti biyyatti jira gaalatti saamamaa jirti horiin karaa bobba'u qabu magaalarraa jitichi finnee fogonarraa haga ammatti. Maqaa investimentiin lafti guddaan lafti Karrayyuu abbootii qabeenyaa Amaaraaf kenname ka qabeenya abbootii qabeenyaa Amaaraa eegummoo milishaa Amaaraati. Milishaa Amaaraa kana immoo ka gargaaru mootummaadhuma Koloneel Abiyyi jedhama. Mee waan sana bal'ina isaa nuu himi. Sunis rakkoodha. Akkuma kanatti amma nuti karaa Qorkee kana beektaa yeroo kanarraa amma deemnu asiin karaa dama hoggaa deemnu milishaan amma karaa kana eegu kalafa ammas bororaadhaa tokko bootaa maxxaranii qonna jaallafa Karrayyuu keessa bootaa sanillee hundaa ka eegu milishaa Amaaraati. Mana gaa hoggaa silaa wanti adda addaa balaan kaase hogguma san dhufee seeraa qotuu kara jaraa dubbata. Warri federaalaa warri Koloneel Abiyyi. Warri akkasii nuti meeshuma naqataa akkaataa addaan hin beeknu gaa hojii ilaalle mootummaa nutti fakkaataa garaagarummaa isaa keessa hin beekne garuu Amaara. Amma warri kun gocha akkasii kana gaa durumaa duula geggeessaa turan Oromoo Karrayyuu irratti akkuma kutaa Oromiyaa garaagaraa geggeessan kaammaa kun yoomii as kasiin akkasii jabaate. Hoggaaf deema amma. Erga warri humna guddaan qubatanii. Yeroo duraa amma iddoo sana akkamitti qubatan jee. Haaya. Nama lafa hin qabne dargaggoo asitti waldaan jaaree maaluma jedheetuma qubatan. Kana eefa qubatanii booda bakka kara garaagaa irratti wal jaaranii bakka waan jiru. Iddoo jechuun lafa araddeenya lafa nuti irratti dhalannee beeke. Achii kanan anuuchitti hin dhalan. Jalqaba waldaadhaan jaaraa ammallee dargaggoo hojii hin qabne qubsiifnaa waan jedhaa kana eenyu ka dubbii kanaan dhufe jalqaba warra Oromiyaa kana moo akkamitti naannoo biraa dhufanii achi qubatuu danda'an? Ani bakkeen tuni keessa nyaadhifne sasi amanni amata lamaa sadi akkana hin gaanatti fakkaata. Erguma Koloneel Abiyyi mootummaan Biltsiginnaa jedhan kun aangootti dhufe asii. Yoo dhaabar. Qorqoorroon cufatan amma lafa san qorqoorroon cufatanii amma sanii asi. Lafa funyaan boora jedhamu. Lafa iddoo sarte jedhamu. Lafa funyaan waangayyoo jedhamu. Kana qonnaan baritti dhufe boorataan qote boorataa 20 kanaa saamaa jira bar. Haroora shaka jedhamu. Konkolaataa boorataa 20 kanaan qote kanaa saamaa jira bar. Amma warra kana silaa ofirraa dho'itanii itti dhukaayistanii kaasuudhaaf silaa humna dhabdammoo akkamitti calliftanii ofirra laaltaa waan kana abbo. Kan hoggaa qawween wanti adda addaa hoggaa dhaame. Hoggaa dhaabee egaa
Nuti kun namni keenya horii bobbaasa. Horii qabatee horiidhaan deema. Nama immoo horiidhaan deemu kana nama wannoo horii tiffatuudhaan deemu kana eeganii gaadhaa sana ajjeesanii horii sanii soofatan. Gargaarsa gaa humna duubaa wanta adda addaa hin qabnu gaa. Wanti nuti qabnus isinis ni beektanii meeshaa ulfaatee baay'ee nama miidhuu qabnu. Isaan immoo nama gargaaru qabanii meeshaa adda addaa qabanii nama duubaa gargaaru qaban waan hundaa waan barbaachisaa ta'e meeshaa ulfaataa qabanii rakkoon jiru bara rakkoo akkanaati. Kama sirriitti